Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya bakka jirtan hundatti nagaan siniif haa ta'u jechaa oduu sa'aatii kanaaf qabanne itti fufnaa olaanaa yaaddeessa dhimmoota gurguddoo dursuu jalqaban dursuudhaan si wajjiniin turti taasisa. Ogummaa dippiloomaasii yeroon kun barbaadu fayyadamuudhaan ambaasaadaroota faayidaa biyyaa kabachiisan dandeettii isaanii cimsaa jiraachuu ministeerri dhimma alaa beeksiseera. Ministeerichi misiyoonotaa fi ambaasaadaroota dhiyeenya muudamaniif leenjii kennuu eegale. Deetaan ministeera dhimma alaa ambaasaadar Burtukaan Ayyaanoo leenjichi siyaasa addunyaa jijjiiramaa deemu kana waliin faayidaa biyyattii haala kabachiisuun danda'amu irratti kan xiyyeeffatedha jedhani. በአጠቃላይ በውጭ ግንኙነት ፖሊሲያችን akka waliigalaatti akka imaammata quunnamtii alaa keenyatti ergama kenname raawwachuun ambaasaadaroonni yeroo ramadamanitti dippiloomaatonni ammoo akka raayyaatti ta'uun waliin ta'uudhaan wal dubbisuudhaan ergama waliin qaban raawwachuuf akka hojjetaniif leenjiin kun barbaachisaadha jechuudha. Ministeeronni haaraa muudamanis waa'ee biyyattii biyyoota addunyaatti beeksisuudhaaf kan hojjetan ta'uu isaanii ibsani. And ambassador ሆኜ ሲሄድ akka ambaasaadara tokkootti ta'ee yeroon deemu hojiin koo inni hangafaa maqaa gaarii biyyaa beeksisuun ergama mootummaan natti kenne raawwachuudha. Tokkoffaa Itoophiyaan eenyudha maalidha qabeenyaan Itoophiyaa keessa jiru hoo maali kan jedhu beeksisuudha. Gama mootummaatiin ammoo ergama natti kennamu raawwachuudha. የሀገሬን ገጽታ ለማስተዋወቅ maqaa gaarii biyya koo beeksisuudhaan Itoophiyaa fi biyyan bakka bu'eef walitti hidhamiinsa dinagdee isaanii akkaataa itti jabaatuu fi hariiroon uummataa caalmatti akka cimuuf hariiroon dippiloomaasii keenya kan yeroo dheeraaf ture ta'us ammayyuu garuu caalmatti karaa inni ittiin cimuu fi hundee cimaa ta'e karaa itti qabatee itti fufee adeemuuf haalli mijachuu isaatiin hojii guddaatu nurraa eegama jedheen yaada. Tokkummaa sabaa fi sablammoonni biyyattii injifannoo Adawaa irratti galmeessisan irraa dhaloonni ammaa biyya tiksuu fi ceessuu sirriitti barachuu qabu jedhanii Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa fi qorataan seenaa fi aadaa Dr. Tamasgen Burqaa. Akka biyyaattis injifannoo kana qixaa sirrii ta'een beeksisuun itti fayyadamuu irratti hanqinoonni jiran fooyya'uu akka qabanis Dr. Tamasgen ibsaniiru. Himabeetta Shoomee hayyuu kana wajjin turtii taasisuudhaan gabaasattaan qindeessiteetti. Kitaabilee seenaa waraana Adwaa keessatti barraa'e hedduu keessatti waraanni Adwaa mallattoo tokkummaa heddumminni keessatti mul'atu mallattoo birmadummaa kabajaa fi ulfina uummata gurraachaa jechuun katabanii jiru. Dhugaattis yeroo biyyoonni ardii bal'oo Afrikaa harki isaanii micciirame mataan isaanii weerartoota warra adiin gadi qabame keessatti injifannoo kana yaaduun sanuu biyya uummata garaagarummaa ilaalchaa fi saboota heddoof keessatti hammattee qabdi keessatti kun argamuun yoo tokko ta'an yoo biyyaaf quuqaman xiiqiin yoo jiraate malee wanta isa dirqiidhaan yookaan ammoo carraadhaanis dhufu miti. Kanaaf abbootiin keenya kallattii daangaa Itoophiyaa mararraa humnaaf dandeettii yeroon sun barbaadu fayyadamuun diina meeshaalee ammayyaa qabatee biyya weeraruudhaaf ture injifachuun injifannoo har'a dhaloonni ittiin boonu kana kan argatanii jedhan. Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa fi qorataan seenaa fi hambaa Dr. Tamasgen Burqaa turtii ETV Afaan Oromoo waliin taasisan irratti kan dubbatan. Dhaloonni amma ammoo tokkummaa sabaaf sablammoonni injifannoo Adawaa irratti agarsiisaniin kana irraa barachuun har'attiin jiraachuu qabaa jedhan. Garaagartummaa adda addaa qabaachuu danda'a. Garaagartummaa saalaa, garaagartummaa barumsaa, garaagartummaa ikoonoomii irratti, umurii irratti garaagartummaa adda addaa qabaachuu. Garaagartummaa sabaaf sablammii amantii warra fe'ee qabaachuu qaba. Biyyi isaanii garuu tokkodha. Yoo biyya isaanii irratti tokko ta'anii humna godhatanii ka'anidha namni kaan iyyuu si kabajuu kan danda'u. Kanaaf dhaloota amma jiruuf jagnummaa barsiisa barumsa guddaa laata. Tokkummaan faayidaa amma qabu barumsa guddaa laata. Yoo waliin dhaabatte laga tokko ce'uudha kan dandeessu wanni laachuu danda'a. Barumsa guddaa laachuu danda'a. Kanaaf baay'ee barachuu danda'u dhaloonni amma jiru gara fuulduraatti mataa ofii isaanii taa'aa dhaabatanii waa'ee biyya isaanii yaaduuf barumsa guddaa argachuu danda'u jedhee yaadan. Gaamraan sabaaf sablammoonni injifannoo waloo akkasii kana kooti jedhanii fudhachuudhaan dhalootaaf dabarsuu keessattis gahee isaanii bahachuu akka qabanis himan. Hankooti jechuu qaba. Akaakilee keenyatu jira, akaakayyuu keenyatu jira, dhiigni keenyatu jira. Unuudhaanii kana fiduu danda'e jedhee keessa lixee walqixxee
amma humna isaatti sheerii gochuu qaba. Hundinuu isaa sablammootaan sababa sablammoota kan nama dhorkuu danda'u hin jiraachuun qabu jedhee yaada. Baatu wanni godhachuu barbaada. Abbaa jabeeffata. Akka biyyaattis injifannoo kana qixa sirriin itti fayyadamuu fi beeksisuu irratti hanqinoonni jiran fooyya'uu akka qabanis Dr. Tamasgan Burqaa dhaamaniiru. Fayyadamne sirriitti. Otoo itti fayyadamtee ta'e baay'ee fakkeenyaaf amma injifannoo kana wanni qopheessita konfirensii qopheessita turizimiif orgaanaayizii goota ikonoomikaal baay'ee qaba. Soshaalii maal gochuu qaba? Wanni kun han hunda keenyaati malee an abaluu an jedhuchiisu hin jiru. Isa dabaa ture hin fudhannu gaarii isaan fidanna uummata isaan akka inni walootiin wajjin jiraachuu danda'u goosisuu danda'a. Ikonoomikaal immoo vaalii guddaa qaba. Moraaleefis guddaa qaba. Heriteejiin onneef patriootizimiif jagnummaaf inni Aduwaan waan guddaa waan qabuuf sirriitti fayyadamuu barbaachisa. Maayoonaatti sirriitti hin fayyadamne calli jennee makabajee magalla malee. Kana malees ajandaawwan waloo uummanni biyyattii tokkummaan irratti hirmaataa turee fi jiru beeksisuu fi haaraas karaa hawaasa hirmaachisuu danda'uun hojiirra oolchuun ijaarsa tokkummaa biyyattii keessatti murteessaa akka ta'e himani. Kan tokko nu gochisuu danda'ani, kan waloo nu gochisuu danda'ani, hojiin nu dhaabuu danda'ani, sooressaa mayyeessatti waliin hidhuu danda'ani. Atoo daangaa dabarsee jecha daangaa afaanii dabaree daangaa eenyummaa dabarsee darbee waan akka kana irratti isaa fedha imma nuti የጋራ ኢኮኖሚ ማህበረሰብ uummata walootiin ijaaruu danda'ama kan jedhamu keessatti tokkodha jechaadha. Injifannoon Adwaa waggaan 125ffaan bara kana guraandhala 23 sirnoota garaagaraatiin kabajama. Kitaaboleen seenaa injifannoo Adwaa irratti barraa'an biyyootni Awurooppaa ilaalcha sirna gita bittaa adeemsisan injifatamuu Xaaliyaanii irraa akka baratanii fi kan kallattii agarsiisudha jedhame. Barreessitoota adda addaatiin kitaabonni injifannoo Adwaa hedduun barreeffaman uummattoota cunqurfamoota keessatti kaka'umsa kan uumee fi mirga namoomaatiif akka qabsaa'an kan taasisee darbedha jedhameera. Abdunnaasir Jamaal gabaasattaanu qindeesse. Injifannoon Adwaa kan uummattoota cunqurfamtootaa fi seenaa gurraachota Afrikaati. Injifannoon Adwaa waggoottan 150 keessatti taatee sirna addunyaa ilaalcha hawwii fi kaayyoo sirna gita bittaa jijjiiree dachee Itoophiyaa keessatti lammiilee isheetiin kan raawwatedha. Taateen seena qabeessi kunis kan rifachiise wanti isaan hin eegne muudateefis barreessitoonni garagaraa seenaa kana dhaloota dhaalchisuuf barreessanii karaa adda addaan ol kaa'aa turaniiru. Injifannoon Adwaa kun miidiyaan gabaasa oduurra darbee lammiilee biyya keessaa fi alaa waraana irratti hirmaatan qalamaan seenicha barreessanii dabarsaniiru jedhan hayyuun seenaa. ያ ጦርነት በሚገባ ተመዝግቧል። waraanni sun qixa sirriin galmaa'eera, oduus ta'eera. Sanaan booda ammoo ogeessota seenaatiin jalqaba irratti nama lammii Ingiliiz Oogast Wiild jedhamuun barraa'edha. Waraana waliin dhufee keessatti hirmaatee ilaalee nama waa'ee waraanichaa barreessedha. Sanaan booda namni Reemond Joonas jedhamuun yeroo lammaffaaf The Battle of Adwaa Victory the Age of Empire jedhee barreessedha. Qorannoo baay'ee irratti dalage. Waraana keenya baay'ee adeemsifame keessa mana kitaabota garagaraa addunyaa irratti argaman keessa injifannoon Adwaa seenaa guddaa jedhamee galmaa'eera. Yeroo olaantummaa warreen adii qofti leellifamutti qabsoo bu'a qabeessi galmaa'eera kan jedhan qorataan seenaa Dr. Fireew Tasammaa. Kanaaf bu'aan injifannoo Adwaa biyyoota addunyaa ilaalcha sirna bittaa qaban kuffisuuf ittiin boonanii dubbataa turanii fi tooftaa qabsoos ta'uu himan. ውጤታማ የሆነው ቅኝ ገዢዎች ለመጀመሪያ ጊዜ የተሸነፉበት bu'a qabeessa kan ture warreen sirna bittaa yeroo jalqabaaf kan ittiin injifatame taatee seenaa ta'uu barreessitoonni garagaraa ni kaasu. Kun immoo sirna gita bittaa fi qabsoo farra cunqurfamtootaa Adwaa booda taasifameef bu'uura guddaa ta'uun tajaajileera. Kanarraa ka'uun lammiileen gurraachotaa naannawa Kaariibiyaan, Ameerikaa fi Eeshiyaatti argaman cunqursa keessa jiran kana ka'umsa taasifachuun cunqursa jalaa bilisa ba'uun akka danda'amu baratanii qabsoo akka godhaniif bu'a qabeessa akka ta'aniif bu'uura ta'uu barreessitoonni garagaraa barreessaniiru. Yeroo ammaa dhaloonni waa'ee injifannoo Adwaa akka hubatuuf tooftaa barreeffamaa saayinsii fayyadamuun dhugaa jiru wajjii wal simsiisuun kitaaba Reemond Joonasiin bara faranjoota 2013tti The Battle of Adwaa jedhu barreeffame lammiileen Itoophiyaa osoo dubbisanii fi ilaalanii jedhan ogeessonni damichaa kunneen. The Battle of Adwaa Victory in the Age of Empire የሚለው መጽሐፍ Kitaabni The Battle of Adwaa Victory the Age of Empire jedhu baay'ee barbaachisaadha. Dhugaa saayinsii irratti hundaa'ee barreesse. Hayyuu fi ogeessa seena qabeessadha. Namni barreesses
Itoophiyaas dhufee Xaaliyaanis deemee manneen kitaabaa garaagaraa naanna'uun ragaa sirnaan walitti qabee barreesse. Hundumaa olitti lammiilee Afrikaaf injifannoo guddaa tahuu kitaaba ibsuudha. Sanadoonni injifannoo Adawaa wal qabatanii barreeffaman injifannoo seenaa waraanaa qofa kan leellisan osoo hin taane taatee seenaa dhugaa lammiilee biyyattii walitti hidhe ta'uus ni ibsan. Injifannoon Adawaa uummanni Itoophiyaa kan ittiin waltumsanii fi tokkummaa guddaa agarsiisanidha jedhani. Biiroo Aadaa fi Turizimii naannoo Affaaritti hoogganaan damee aadaa fi seenaa obbo Habiib Muhammad. Ammas diinota uummata biyyattii irree tokkummaadhaan injifachuun diina biraa hiyyummaa fi abbootii dubboodatti hafummaa mo'achuufis miira biyyummaatiin yaaduun akka barbaachisus dhaamani. Birmadummaa biyya jabduu kanaatiif jecha gootota lubbuu isaanii wareeganiif dhalootni ammaa kun amaanaa abbootaa guddaa ta'e akka ofirraa qabu dhaloonni kun hubachuu qaba. Itoophiyaanonni wal ta'anii daangaa hanga daangaatti yommuu diina isaanii Xaaliyaa dura dhaabbachuun guyyaatti Xaaliyaa harka kennachiisanidha. Guyyaan injifannoo Adawaa guyyaan kun guyyaa gootummaa Itoophiyaanotaa ibsu qofaas osoo hin taane guyyaa mallattoo bilisummaa uummata gurraachaati. Hoogganaan damee aadaa fi seenaa naannoo Affaar obbo Habiib Muhammad sochii Pan Afrikaanizimii keessatti shoora Itoophiyaan taphattee yaadachiisuudhaan ammatti gumaacha biyyattiin sochii Pan Afrikaanizimii fi injifannoo biyyattiin Adawaa irratti gonfatte sadarkaa eegamuun biyya sadarkaa addunyaatti beeksisuun barbaachisaa akka ta'e ibsani. Qabsoo Pan Afrikaanizimiitiif ammas walta'umsi fi qindoominni biyyoota Afrikaa roga maraan jiru cimsuun dirqama ta'a. Kanaaf injifannoon Adawaa akka ka'umsaatti ilaalamuu danda'a. Injifannoo guddaa uummata gurraachaa kana gama hundaan alaaf keessatti addunyaatti mul'isuutu barbaachisa. Kanaaf nuti Itoophiyaanonni injifannoo fi seenaa Adawaa addunyaatti beeksisuudhaaf itti gaafatama guddaa qabna. Daawwattoota ITV Afaan Oromoo hordofaa jirtu oduuf odeeffannoon keenya kallattiidhaan isin bira gahaa jiru ammas itti fufeera. Badii murni Abuut bu'uuraalee misooma elektirikaa irratti raawwatameen miidhaan birrii miiliyoona 200 fi miiliyoona 40 oli qaqqabuusaa humni elektrikaa Itoophiyaa beeksiseera. Kun kanaan osoo jiru sararoonni elektrikaa kiiloomeetira 116 ol ta'anii suphamuudhaan tajaajila kennuu eegaluusaas dhaabbatichi ifoomseera. Gabaasa tajaajila oduu Itoophiyaa immoo kan qindeesse Awwal Hussein. Murni Abuut naannoo Tigraayitti misoomalee bu'uuraa garaagaraa barbadeessuun isaanii yaadatama. Misoomaleen bu'uuraa dhiyeessii elektirikaas kanneen barbadaa'an keessatti. Kanaanis galii gurgurtaa irraa argamu dabalatee maallaqaan oshaalagamu miidhaan birrii miiliyoona 200 fi miiliyoona 50 ga'uusaa humna elektirika Itoophiyaa beeksiseera. Daayirektarri kominikeeshinii humna elektirika Itoophiyaa obbo Mogas Mokonnin akka jedhanitti murnichi misoomalee elektirikaa irratti miidhaa guddaa qaqqabsiiseera. Sararoota raabsaa humna elektrikaa irras miidhaan qaqqabu ibsaniiru. በአጠቃላይ በኤሌክትሪክ መሰረተ ልማቶች ላይ የደረሰው ጉዳት በማከፋፈያ ጣቢያዎቹም ወሊገላን ሚዳን ሚሶማ ቡራሌ ኤሌክትሪክ ረጋይ ቡፈታሌ ራብሰቲስ ተኤ ሰረሮተ ደበርሲቱ ሁምና ረቲስ ኡቱባው ሁምና ኤሌክትሪካ ባተን ረቲስ ተኤ kanneen biroo irratti miidhaan qaqqabe maallaqaan birrii miiliyoona 200 fi miiliyoona 40 qabxii lamatti kan tilmaamamudha. Kun akka biyyaatti yoo yaadnu miidhaa guddaadha. Miidhaa ni qaqqaba jedhamee hin tilmaamamnedha. Dhaabbatichi qabeenya kana hojii birootiif osoo oolchee jiraatee iddoowwan birootti rakkoo ciccituu humna ibsaa ni hir'isa ture. Sararoota dullooman haaraan bakka buufis ni gargaara ture. ምናልባትም በሌሎች አካባቢዎች የኃይል መቆራረጥን የማስቀረት ያረጁ የኤሌክትሪክ ማስተላለፊያ መስመሮችን የመቀየር እድል የሚሰጥ ይሆን ነበር። kanaan dabalatattis konkolaattonni 5 meeshaalee jijjiirraa elektirikaa garaagaraa birrii miiliyoona 15 baasan wajjin murna Abuutiin saamamuun isaanii ibsameera. Miidhaa naannoo Tigraayitti qaqqabe kanaan humni elektirikaa kiiloowaattii miiliyoona 200 fi miiliyoona 45 ol qisaasa'uusaa kan eeran obbo Mogas kanarraayis galiin birrii miiliyoona 100 fi miiliyoona 46 ni argama ture jedhan. Hojiin suphiinsaa yeroo ammaa hojjetamaa jirus yeroo gabaabaa keessatti akka xumuramu xiyyeeffannoo guddaan hojjetamaa jiraachuu dubbatan. አስቸጋሪ መልክዓ ምድሮች አስቸጋሪ የሆኑ ሁኔታዎችን አልፈው የኛ የጥገና ባለሙያዎች ከፍተኛ የሆነ ስራ ሰርተዋል። ኦጌዮን ኬኛ አላ ቴሱማ ለፋ rakkisaa ta'ee fi
haalota biroo keessa darbuun hojii guddaa hojjetaniiru. Naannichatti Allamaaxaa irraa eegalee hanga Humaraatti kan jiru irra miidhaa guddaatu ga'e. Ta'us ogeeyyonni keenya kaka'umsa jaalala biyyaa olaanan hojii hojjetaniin bu'aa buuseera. Hojiin nu hafu ni jira. Isas saffisa kanaan yoo hojjenne yeroo gabaabaa keessatti hojiilee hafan xumurree carraa uummanni humna ibsaa argachuu ni uumama jenneet amanna. እነዚህን ቀሪ ስራዎች አጠናቆ ለህብረተሰቡ ኃይል ማግኘት የሚቻልበት እድል ይፈጠራል ብለን እናምናለን። ሆገና ኢታናን ተጃጅለ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ኦቦ ብዙ ወርቅ ደምሴ ሱፓን ሰራ ኤሌክትሪካ ኪሎሜትር 110 ራወተሙን ተጃጅለ የገሉሳ ይመኒሩ አጠቃላይ ወደ 116 ኪሎ ሜትር ነው የመስመር ጥገና ስራዎች የተሰሩት። waliigalaan hojiin suphiinsaa sararaa raawwatamee kiiloomeetira 116dha. Hojiin suphiinsa sararaa yoo jedhamu guutumaan guututti neetworkiin iddoo turetti deebisuu miti. dhiyeessii elektirikaa bu'uura hawaasni barbaadutu dhiyaachaa jira. ቶችን ሊመልሱ የሚችሉ የኤሌክትሪክ አቅርቦት ነው እየቀረበ ያለው። ጅል ሚሴንሶታ ጉሚድ አብለማንታ ኢትዮጵያ ሀለ የሮረት መረቾ ፊ ደገርስታይ ሱዳፍ ገራ መጋላ መቀሌት ኢመሌራም jila kana keessatti dureewwan amantaa garaagaraa kan argaman yommuu ta'u guyyoota sadii fi maqalee kan turan ta'as jedhameera. Turtii guyyoota sadii kanaanis uummataa fi qaamolee qooda fudhattootaa wajjin kan mari'atan ta'u barreessaa olaanaan gumii dhaabbilee amantaa Itoophiyaa Qeessis Taaddalaa ibsaniiru. Tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisuutiin walqabatee rakkoolee uumaman keessumattuu miidhaa manneen amantaa irra ga'an irrattis ni mari'atamuu jedhameera. Yeroo itti aanuttis hojiilee hojjetamuu qaban irratti dureewwan amantaa naannoo Tigraay jiran jaarsolii biyyaa akkasumas hooggantoota mootummaa fi qaamolee nageenyaa wajjinis ni mari'atus jedhame. Dhaabbileen miseensota gumii dhaabbilee amantaa Itoophiyaa ta'an deeggarsa akka taasisanis ifoomeera. Ameerikaatti deeggarsi karaa toora marsariitiin Phaaphaasonni Bataskaana Tawaahidoo Ortodoksii Itoophiyaa walitti qabanis hawaasaaf kan kennamu ta'uun ibsamuusaa tajaajila oduu Itoophiyaatu gabaase. Dr. Kabaja Artist Ali Birraa nama Itoophiyummaa dhugaa jiraatee dhaloota barsiisee jedhan Prezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa. Kitaabni seenaa Artist Ali Birraa kaleessa kan eebbifame yoo ta'u badhaasni nishaanis olaanaan kennameefii jira. Muktaar Abdallaa saganticha irratti argamuudhaan gabaasattaan qindeesseera. Baha Oromiyaa magaalaa Diree Dhawaatti kan dhalate Dr. Kabajaa Artist Ali Birraa qabsoon aartii Oromoo guddisuuf taasise sadarkaa aartiin uummatichaa har'a irra jiruuf bu'uura ta'eera. Yeroo akka ammaa haalli mijataa hin turretti aarsaa hedduu kafaluun hojii guddaa Ali Muhammad Muusaa yookaan Ali Birraa hojjete tokkummaa uummata Oromoo cimsuu irra darbee ijaarsa Itoophiyaafis gahee guddaa kan taphate ta'uu waltajjii beekamtii fi eebba kitaaba seenaa Ali Birraa irratti dubbatameera. Yeroon isaan hojii aartiidhaa eegalan yeroo afaan Oromoo sirbuun haafuuti afaan Oromoof dubbachuun afaan Oromootiin dubbachuun iyyuu rakkoo ture artistii ta'uudhaaf artistii guddaa ta'uudhaaf yoo abjuu ta'e malee yeroo namni yaaduu hin dandeenyetti hojii aartii eegalanii bu'aa ce'ii hedduu keessa darbuudhaan guddina aartii biyya keenyatiif guddina aartii Oromootiif guddina afaan Oromootiif milkaa'ina qabsoo Oromoo har'a nuti keessa jirruuf keessatti guddanne kanaaf nu ga'uu waan danda'aniif artistii guddaa akkanaa galateeffachuun dirqama waan ta'eef sagantaan kun qophaa'e. Ali Muhammad Muusaa yookaan Ali Birraa walleewwan afaan Oromoo sirbuun roorroo uummata Oromoo fi sabaaf sablammoota irra ga'u mormuu irra darbee sirboota afaanota biyya keessaa fi alaa biroon beekamtummaa danuu horateera. Hojii Aliin hojjete kanaafis mootummaan naannoo Oromiyaa sagantaa qopheessuun bakka qondaaltonni mootummaa federaalaa fi naannoo akkasumas miiltoowwanii fi dinqisiifattoonni isaa hedduu argamanitti beekamtii kennuun galateeffateera. Ali Arfan Kallo Bikishite, Ali Dirre Bikishite, Ali Oromia, Ali Ethiopia, Ali Goda, Madam Nishani Madam. Ummanni Oromoo cufu Ali akka faayaatti ilaallata. Akka faayaa ilaallata. Sababa kanaa jecha nu cufaatu itti boonna mootummaan Oromiyaadha. Hagalatee ifamtu mootummaan Itoophiyaati hagalatee ifamtu. Nama hagana ifaajee hagana uummata isaatiif waggaa 50 ol ifaajee tokko hojii addaa hojjete kuni kabaja guddaa argachuun kanaa ol illee osoo ka ta'u taate Ali Birraa fi xiqqaate jedhamanii hin guddataa hin jedhu jechuudha. Akka aadaan keenya guddatu
sadarkaa addunyaattis beekamu nama godheedha. Nama aartii Oromoo daran guddisee sadarkaa olaanaadhaan gahee waan ta'eef beekamtii kanaaf kennuun baay'ee barbaachisaa ture. So jalqaba namni yookiin yuunivarsiitiin sadarkaa kanaan beekamtii kenne yuunivarsiitii Jimmaa waan ta'eef nuti itti boonna. Kitaabni seenaa aartist Alii Birraa irratti xiyyeeffate Dr. Suraafel Galgaloon kan barreeffame yoo ta'u afaan Oromoo, afaan Amaaraa fi Ingiliffaan kan qophaa'edha jedhameera. Saganticha irratti kan argaman pirezidantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa aartist Alii Birraa nama Itoophiyummaa dhugaan jiraatee barsiisee jedhan. Tokko tokko afaan biraa jibbaa ani Itoophiyaawii tokkoffaadhaa jedhu. Aliin afaan hunda ol qabe, saba hunda ol qabe. Aliin haati keenya takkaa jedhee obbolummaa leellise. Itoophiyaawummaa dhugaan kan namaa gadi qabanii ani ofii ol qabu ol taane hunda ol qabudha Itoophiyaawummaan. Kanaaf fakkeenya waan ol taate gara tokko. Hojiiwwan Dr. Kabajaa Aartist Alii Birraa haga ammaatti hojjeteefis dhaloonni akka irraa baratuuf giddugala aadaa Oromootti wiirtuun hojii isaa irratti xiyyeeffate tokko akka bu'uureffamu Pirezidaanti Shimallis waadaa galaniiru. Aliin akka akkanumatti galateeffannaa irraa dhufan dhaabbanne sirboota isaa lakkoofsa isaa hin beeku bakka jiru barbaannee hundi keenya walitti qabnee waan inni barreesse kennaawwan badhaasota isaa hundayyuu mootummaa naannoo Oromiyaa giddugala aadaa Oromoo keessatti wiirtuu tokko maqaa Alii Birraatiin moggaasnee dhaloota keessatti barsiisnaa keessatti qopheessaa. Sagantaan beekamtii aartist Alii Birraaf qophaa'e kun dhaloonni dhufu hojii uummataaf bu'aa buusu akka hojjetuuf kan onnachiisu ta'uu hirmaattonni saganticha irratti argaman himaniiru. Oduudhuma kana keessaa osoo hin bahin namoota dhuunfaa kabaja biyyaa faarsaa kaffalan jajjabeessuun dhaloota haaraa biyya jaallatu horachuudhaaf faayidaa guddaa qabaachuusa artistoonni fi namoonni dhuunfaan sirna kanarratti argaman dabaluudhaan ibsaniiru. Muktaar Abdallaati yaada isaanii qindeessuudhaan akka taanutti kan nu biraan ga'u. Oromoon Adamos gaafa deemu diina loles gaafa deemu gaafa dhufu gaafa deemu akkatti gaggeessu qaba aadaan keenya gaafa galus akkatti simatu qaba. Aliinis adeemsa duula qabsoo keessa ture galaa akka jiruuti. Adeemsa umrii isaa keessatti jechuudha. Kanaaf goonni kan faarfamu gooticha sana jajuuf qofa osoo hin taane goota uumuufi. galata waan dalagdee fi argachuudha. Edaa gaarii hojjechaa jira. Wanni an hojjedhu kun bu'aa ni qaba edaa. Akkanumatti miti kaniin wanti jechaa jiru jee hamilee akka horatu godha. Kan waan hin barataminiif wallistootni hedduun dhufanii badan nu keessatti. Keenyaaf kan biraa kompeer yoo goonu walqixa miti. Ni dhufaa ni bada. Hamilee dhabaa jechuu kuni baratamuu qaba. Namu waan hojjetetti galateeffamu jajjabeeffamu yoo itti fufee silaa kun duraan akkas godhamaa ture arra eessa jirra. So wanti arra godhame kun waan hedduu akka jijjiiree fi waan hedduu akka artistoota yaachisaa jirullee argaa jirra. Kuni waan ta'uu qabu jedheen yaada. Oromiyaadhaaf inni urjii guddin akka Itoophiyaatti illee namichi kun dura dhaabbatee yeroo heddummoo bara 60 shallamame akka Afrikaatti akka duniyaatti nugaa hadhayyi immoo kunoo walitti dachaafne walitti ammaarree isaa lubbuun jiru hiriyoota isaa fuuldura maatii isaa fuuldura jaalallee isa duratti dhufu anjimmaa ka'e kan hin dhufe gaafa kitaabni kun qophaa'u intarviiyuu keessa illee jira
yuunivarsiitii Jimmaatti ispoonsara ta'eef yedduu jaraa riqicha ta'ellee waa baay'ee dhamaaneera. Kan saammoo hin caalu waggaa kana hunda hadhan dhalatanii akka isaa argachuuf rabbii namuma hundaayyuu akka isaa taasisu jedha. Maaliif dhamaatee ta'aabdee qabsooftee gaafa akkana beekamtii argattu gaafa akkana maqaa keetiin baayogiraafiin kitaabni si katabamu dhaloota haaraadha. Aliin hin dhalateef rabbi itti dabaluuf. Hojiilee misoomaa fedhiin hojjetaman keessatti rakkoo hojmaataa mul'atu furuudhaaf hundinuu qindoominaan hojjechuu qabaa jedhan abbootiin qabeenyaa godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Sadan Soddoo. Aanaa Sadan Soddoo magaalaa Arboo Cululleetti abbootiin qabeenyaa hojiilee misoomaa garaagaraa irratti hirmaatanii fi bulchiinsi aanichaa beekamtii kennee jira. Abaaboo Maammoo sagantichaa hordofteetti gabaasnitti aanu isheetu qindeesse. Leenci fi qeerransiitu kan jalatanii yaa gara suudhukii biyya abdatanii goota abdatanii. Pirezidaantii Itoophiyaa duraanii Girmaa Walda Giyoorgis Luuccaa, Dajjaazmaach Garasuu Dhukii, Baalchaa Saafoo, Gabra Maaraam Gaarii Godaanaa, Baqqala Wayyaa, Jeneraal Lammeessaa Badhaanee, Urgeessaa Waaqee, Mardaasaa Gadaa fi gootota baay'een kan nuyi maqaa hin waamne naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kibba Lixaa kan aanaan Sadan Soddoo biyyattiif gumaachitedha. Goototni ilmaan Oromoo kunneen ijaaramuu Itoophiyaa har'aaf warreen lafeetti caccabsanii fi dhiigatti dhangalaasuun akka Afrikaatti biyya kolonii warreen adii jalatti hin kuufne dhaloota ammaa dhaalchisan ture. Ta'us qe'ee fi uummanni isaanii rakkoo bu'uuraalee misoomaan dararamaa jiraachuun yaadannoo yeroo dhiyooti. Haa ta'u malee ilmaan Sadan Soddoo seenaa hojjechuun beekaman abbootiin qabeenyaa rakkoo hawaasa isaanii furuuf yeroo garaagaraatti dhiibbaa siyaas dinagdee isaanirraan gahaa ture dandamachuun manneen barnootaa, riqichaalee garaagaraa fi daandii hojjechuun dheebuu bu'uuraalee misoomaa hawaasa isaanii haga tokko furuuf hojjechaa jiru. Kanuma sababa taasisuun aanaan Sadan Soddoo mata duree galata gumaachitoota misooma keenyaa hundaaf jedhuun sagantaa galatoonfannaa fi kenna beekamtii qopheessuun qaamolee qooda fudhataniif kenneera. Guyyaadhuma kana abbaa qabeenyaa aanichaa obbo Geetuu Galateen kan ijaarame giddugalli oolmaa dargaggootaa baasii birrii miiliyoona 3 oliin ijaarame eebbifameera. Giddugalichi bakka bashannanaa, haara galfannaa fi tajaajila intarneetii mana dubbisaa kan of keessaa qabu yoo ta'u yeroo tokkotti dargaggoota 150 oliif tajaajila kennas jedhameera. Riqichoonni lageenii 7 ol ta'anis abbootii qabeenyaa aanichaa obbo Saabir Aragaawii fi Naasir Jamaaliin hojjetaman daawwatamaniiru. Jiraattonni aanaa Sadan Soddoo saganticha irratti argaman yeroo garaagaraatti abbootii qabeenyaan bu'uuraalee misoomaa isaaniif hojjetame akkasumas ijaarsa daandii Tullu Boolloo Keellaa tumsaniif galateeffataniiru. Yeroo darbe keessa wantoota akkanaattis carraan akkanaatti argame wantoota akkanaa naannoo kanatti raawwatamuusaa anaaf yeroo jalqabaatti gammachuu daangaan qabnatti dhaga'aman. Wanni hojjetamu kana kunuunsu achiin immoo nutis immoo abbaa qabeenyaa wajjin hiriira baafne hiriira gonnoo jenne abbaa immaa taanee hojjisiisuu fi waan nurraa barbaadamu kaffalu. Abbootiin qabeenyaa hojiilee garaagaraa irratti hirmaataa jiran hojii eegalan akka itti fufan himuun rakkoo hojimaataa isaan mudatu qaamni hunduu waliin tumsuun hambisuu qaba jedhan. የተለያየ ልማት ስራ የሰራሁት በመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ከአንደኛ እስከ 12ኛ የሚል hojiilee bu'uuraalee misoomaa yeroo garagaraatti hojjedhe jalqaba mana barumsaa barattoota 1,500 ol barsiisuun ijaare. Manni murtii fi waajjirri poolisiis mana hin qaban ture. Isas ijaareera. Gandootni 3 haga 4 ta'an kan tajaajilaman boolla bishaanii qochisiisuun bishaan akka argatan taasiseera. Giddugala dargaggoota meeshaa isaa hunda waliin hojjedheera. Ibsaanis hin jiru ture. Waggaa 4 oliif hordoffii taasisuun qofaa koo hawaasichi tajaajila humna ibsaa akka argatu taasiseera. Hojimaatni baay'ee walxaxaa waan ta'eef tokko tokkotti quba qabuu hin danda'u. Hawaasnis qaamni mootummaas hojimaata akka kanaa waliin ta'uun balleessuu qaba. በማህበራዊ ኑሮ ላይ ብዙ ችግር አለ። ዞሮ ዞሮ እዚህ አካባቢ ያለን ሰዎች ብዙ ጊዜ የተመላለሰን ህብረተሰቡ እናያለን። Rakkoon hawaasummaa baay'eetu jira. Nuyis as deddeebuun hawaasicha ni hordofna. Sababbiin isaa immoo nuyi asitti kan deemne bu'uuraalee misoomaa garaagaraa irratti ni hirmaanna. Daandii kiiloomeetira 10 ta'u hojjenneerra. Riqicha 7 ol hojjenneerra. Mana barnootaas hojjenneerra. Rakkoo bishaanii furuuf ammoo kiiloomeetira 13 irraa kan ta'u irraa bishaan gandatti mana barnootaa akka argatan gooneerra. Dhalattoonni Sadan Soddoo hawaasicha deeggaruuf kan duubatti deebinu ta'uu baatus gama aanichaan deeggarsi ta'uu hanqina qabam. 2007 ላይ ነው የሰራ ነው የተመረቀው ግን ድልድዩ መንግስት ነበረ ሰራዋለሁ ብሎ ቃል የገባው mana barnootaa fi daandii kana bara 2007 hojjenne riqicha kana mootummatu hojjechuuf waadaa gale garuu waan hin hojjetamneef anii fi Saabir waliin ta'uun
riqichaalee akkanaa torbaa ol hojjanneerra. Bulchaan aanaa Sadan Sooddoo obbo Damissee Buttaa deeggarsa abbootiin qabeenyaa aanichaa taasisan galateeffachuun rakkoo hojimaataa mul'atu furuuf akka hojjetan himaniiru. Handarbe keessatti illee rakkoo hin jiraate sattaanuu keessatti akkamitti sirreessina kan jedhu hawaasa waliinis mari'annee nutis ofii keenyaafis qaama kan waliin yookaan abbaa qabeenyaa kan waliin mari'annee waan mijeessuuf qabnu mijeessine bu'uura misoomaa hawaasni gaafatu sana immoo biraan ga'uun dirqama keenya ta'uusaa ammarraa nutis ilaaluun dura jiraata jechaadha. Jajjabinaa fi hawwii hawaasni aanaa Sadan Sooddoo isaaniif taasise fuulduratti cimina akka isaanitti horuu abbootiin qabeenyaa kunneen himanii jiru. Godina Gujii lixaa aanaa galaanaatti qonnaan bultoonni sagantaa seeftineetiitiin wabii nyaataa isaanii mirkaneeffatan 150 eebbifamani. Bara kana qonnaan bultoota aanaalee afur keessatti argaman abbaa warraa 7,150 eebbisiisuudhaaf karoorfame hanga yoonaatti qonnaan bultoonni 288 eebbifamu waajjirri qonnaa fi qabeenya uumamaa godina Gujii lixaa beekseera. Gabaasa waajjira dhimmoota kominikeeshinii aanaa galaanaatii fi hawwii taaffisa. Godina Gujii lixaa aanaa galaanaatti qonnaan bultoonni wabii nyaataa isaanii mirkaneessan eebbifaman. Godinichatti waggoottan 5 darban keessatti qonnaan bultoonni yeroo sagantaa seeftineetii keessatti ijaaraman qabeenya dhaabbataa fi socho'aa qarshii 100,000 hanga miliyoona 1.2 horachuu dandeenyeerra jedhan. Horii bitaachuun, re'ee bitaachuun, manas qorqorroo ijaarradheera, baabura midhaanii tokko dhaabbadheera, yoo xiqqaatte jette birrii 200,000 hin qaba baankii keessaan. Akkasuma immoo ijoollee 5 hin barsiifadhaa. Walumaa galatti gara miliyoona 1,200 fi tuqaa wayiiti akkasiin ga'a. Fuulduraatti ceesisuuf onneen guddaan natti argamaa jirti. Gaafa ofirraa kaasu jalqaba ani nama harqalleessa ture jechuudha. Manni kiyya mana citaa yookaan buuyyooti. Achirraa ka'ee gaafa ammoo seeftineetii dhufu tokkoffaa fayyadamaa achi keessatti ta'e jechuudha. Birrii walqoon qabu gaafa ammoo baankiin dhufee walqoo irraa fuudhee baankii galfadhe jechuudha. Bu'aa guguddaa anaa fi buuseera dhaabbanni kun. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa aanichaa obbo Kabbadaa Asaffaa sagantaan seeftineetii rakkoo hawaasummaa fi uummataa furuu keessatti gahee olaanaa ba'achuu himuun hojiiwwan bu'uuraalee misoomaa garaagaraa ijaaruun uummanni fayyadamaa akka ta'u taasiseeras jedhan. Sagantaan wabii nyaataa sagantaan seeftineetii kun waggoottan dheeraa aanaa keenya keessa gandootaan 11 deeggaraa tureera. Ganda 11 deeggaraa ture kana keessatti jijjiirama gurguddoo qabatamaa waan lafa jiru aanaa keenyaaf fideera jechuudha. Kanarraan ka'uudhaan hawaasis sagantaa kanatti amanee gara jireenya isaanii fooyyeffatanii gara investimentiitti ce'an. Bulchaan itti aanaa aanaa galaanaa obbo Abdii Nuuraa qonnaan bultoonni wabii nyaataa isaanii mirkaneessuun hiyyummaa mo'achuun adda duree ta'an galateeffachuun nageenya naannoo isaanii mirkaneessuu keessattis gahee isaanii bahuu akka qaban dhaaman. Akka ambaasaadara nageenyaa ta'anii ambaasaadara misoomaa ta'anii asitti eebbifamne kana aanaa keenya keessatti ganda keenya keessatti ambaasaadara nageenyaa ta'anii deemuu murteessaa jechuudha. Itti gaafatamaan itti aanaa waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa godina Gujii lixaa obbo Baddaluu Gazaahany sagantaa seeftineetii kanaan aanaalee 4 keessatti fayyadamtoonni maatii isaanii dabalatee 71,000 ol akka jiran himuun dabalataanis qonnaan bultoota eeggattummaa jalaa baasuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jira jedhan. Qonnaan bulaa kan horsiisee bulaa miseensa yookaan fayyadamtoota seeftineetii misoomaa ta'an maatii gara 71,000 fi abbaa warraa baay'ee qabna. Isaan kana keessaan ammoo guyyaa ammaan tanatti abbaa warraa 7,150 fi maatii 30,000 ol eebbisiisuudhaaf akkaataan saganteeffannee aanaalee arfan fayyadamtoota sagantaa kana ta'an keessatti deemaa jiru kan jiru ta'uu isaati. Gabaasni kan waajjira dhimmoota kominikeeshinii aanaa galaanaati. Daawwattoota ETV Afaan Oromoo hordofaa jirtu ammoo gara odeeffannoo sadarkaa addunyaa irraa arganneetti isin ceesisna. Gamtaan morkattoota Somaaliyaa barree pirezidaantummaa biyyattii